Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu biikuu yuutuubii keessaan gabayaatuuf jechaadha. Gabayaatu birratti yeroo yerootti odeeffannoo hedduu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa sigaa fi hedduu keessan kan ta'e odeeffannoo tokko badhee isin dhufee jira. Oroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenya dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Yaadaa fi ergaa qabdan karaa koomentiitiin nu beeksisaa isiniin jira. Kallattiimaan guyyaa har'aa odeeffannoon qabadhee isin dhufee akkuma suuraa irratti argaa jirtanii fi viidiyoo irratti argaa jirtan kana sibiilota armaan viidiyoo irratti argaa jirtan kanniini kan balbalaatii fi kan dallaa alarraati jechuudha. Kanaaf gatiin isaa yeroo kana meeqaan gurgurama yookaan ammoo meeqaan dalagsiifama kan jedhu isin biraan ga'a. Kanaaf namoonni hedduun na gaafataa turtan jechuudha. Kanaaf sadarkaa 1 2 3 qaba sibiilichi kun bal'ina gubanii isaa irratti kan hundaa'uudha jechuudha. Gatii isaa hojjisiisuudhaaf kanaaf tokko isaatiin tokkoffaan meeqa lammaffaan meeqa inni sadaffaan meeqa kanaan alattis abbaan seentimeetira 20 meeqa kan 15 hoome 10 gatiin isaa meeqa kan jedhu garaagarummaa kanarrattis qabaachuu danda'a waan ta'eef tokko isaatiin gatii isaa isin biraan ga'a. Viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumura viidiyoo keenyatti wajjin turaan affeerraa kenna kana qofa osoo hin taane kanneen biraas jechaadha. Kan amma suuraa irratti argaa jirtan kunniin kan dallaa alarraati jechaadha. Inni kunis meetira 3 meetira 4 fi akkasumas ammoo balbalichi kuni ofii isaa irra balbala xiqqaa yeroo hundaa banamu kan namni ittiin seenu balbala xiqqaa ofii isaa kan qabuu fi kophaa irratti akka argaa jirtan kanatti kan qabu. Kanas tokko gatii isaa isin biraan ga'a. Kana qofa osoo hin taane almuuniyeemii irraa kan dalagamuu fi sibiila laameeraa irraa kan dalagamutu jira. Kunis gatiin isaa maal fakkaata yeroo kana kan jiru tokko isaatiin isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti kan amma argaa jirtan kunniin balbala kan manaati jechaadha. Isaan kanniin dalaguudhaaf gatiin isaa meeqa kan jedhudha jechaadha. Tokko isaatiin yeroo isin biraan gahu abbaa seentimeetira 20 jira jechaadha. Inni amma argaa jirtan kun abbaa seentimeetira 20 diizaayinii inni ittiin hojjetamus garaagara akka amma argaa jirtan kan inni suuraa irratti argaa jirtan kanatti inni tokko sibiilli dheeraan gubbaarraa kan gadi bu'e, inni kun ammoo sibiilli mammaramaan gubbaa isaa irratti kan hidhamedha jechaadha. Diizaayina sanaan kan dalagamuu fi noormaali akka argaa jirtan kanatti horizontaali yookaan gubbaa gadi sibiilli kan gadi galu kana jechaadha. Kanaaf inni tokkoffaan yeroo kana gabaa irratti qarshii 2800 dalagamaa jira jechaadha. Kaariin tokko abbaan seentimeetira 20 kaariin tokko qarshii 2800 dalagamaa jira jechaadha. Inni dalga isaatti argamu kun kan amma viidiyoo irratti argaa jirtan kun jechaadha. Isa kanaan dalasiisu yoo barbaadan diizaayina isaa irra sibiilli mammaramaan jiru kun kaariin tokko qarshii 3500 gurguramaa jira jechaadha. Kanaaf kanas dalasiifattanii isa jalqaba irratti argaa jirtan kana dalasiifattanii akka filannoo keessaniitiin jechaadha. Kanaaf inni kun qarshii 2800 sibiilli isaa akkuma gadi qajeeleen kan dalagamu kun inni sibiilli diizaayina isaa mammaramaadhaan dalagamu kun qarshii 3500 dalasiisuu dandeettan jechaadha. Isa seentimeetira 20 inni taanu isa inni seentimeetira 15 kaariin tokko sibiilli noormaalii ta'e yookaan ammoo sibiila qajeelaadhaan kan gadi dalagamu qarshii 2700 yoo ta'u sibiila mammaramaa kanaan kan dalagamu ammoo qarshii 3300 dalagamaa jira jechaadha. Inni kun sibiila sadarkaa tokkoffaa cimina hedduu kan qabu wantoonni xuraawaan garaagaraa bishaan haa ta'u bishaan aasiidii qabu waan dhangala'oo aasiidii qabu yoo tuqellee haala salphaatti kan nyaatamu kan ammoo ciccituu hin dandeenyedha jecha. Sibiila sadarkaa tokkoffaatti baay'ee tokko filatamaa fi cimina hedduu kan qabudha jecha. Inni taanu akkuma cimina isaatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamuu fi furdina isaatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamu abbaan seentimeetira 20 qarshii 2700 dalagamaa jira jechaadha. Sibiila noormaali akka jalqaba jirratti isinii kaasee sanaani inni isa mammaramaa ta'e yookaan diizaayina kanaa fi kan kana fakkaatu isa biraatiin mammaramaa kan ta'e yookaan diizaayina bifa ta'e kan dalagamu qarshii 3400 dalagama jechaadha kaariin tokko. Inni seentimeetira 15 ta'e yookaan ammoo abbaa seentimeetira 15 sibiila noormaali yookaan ammoo sibiila qaqqajeelaa kanaan qarshii 2500 dalagama jechaadha kaariin tokko. Inni kun ammoo qarshii 3100 dalagamaa jira jechaadha. Egaa haaluma wal fakkaatuun sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu kan ammoo cimina isaatti irratti hundaa'uudhaan yookaan furdina isaa irratti hundaa'uudhaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu abbaan seentimeetira 20 qarshii 2600 dalagamaa jira jechaadha kaariin tokko. Inni abbaan seentimeetira 15 qarshii 2400 kan dalagamaa jiru jechaadha. Kanaaf inni sibiila mammaramaa yookaan diizaayina mammaramaa qabu kanaan kan dalagamu qarshii 3200 dalagamaa jira jechaadha. Abbaan seentimeetira 15 ammoo qarshii 3000 dalagamaa jira jechaadha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkuma tartiiba isaatiin isin biraan gahaa ture sibiila sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa jedhe isin biraan haa gahu malee irra caala tokko ammoo irra jireessatti sibiila sadarkaa tokkoffaa kanatti yoo fayyadamtan baay'ee tokko filatamaa fi bu'a qabeessa taatan jechaadha. Maaliif yeroo dheeraaf turuu danda'a yookaan ammoo hamma manni keessan jiru jiraachuu kan turuu danda'a jechaadha. Wanti salphaanis
isa kukkutoo kan ammoo isa muruu kan hin dandeenyu kan ammoo nyaachuu kan hin dandeenye bishaan dhangala'oo qabu kan akka bishaan fincaanii fi kan ilbiisota tokko tokko kan aasidii qabantu jira yookaan ammoo biyyeen dhoqqee waliin jiidhaan yeroo tokko kan ciccitantu jira yeroo mana keessanii ashawaa rukuttanii ashawaa fi simmintuun sun walitti kan makame yeroo tokko kan ciccituu fi kan dhodhommoquudha jecha inni sadarkaa sadaffaa keessattuu fi lammaffaan kunniin kanaaf isa cimaa ta'e kan lakkoofsa sadarkaa tokkoffaa irratti kan jalqaba irratti simbiraan ga'e kana kaariin tokko qarshii 2800 kan dalagamu kana abbaa seentimeetira 15 yoo barbaadan kaariin tokko qarshii 2700 dalagamu kana yoo dalasiifattani baay'ee tokko faayidaa qabeessa ta'uu dandeettan jechuudha gatiin isaa baay'ee garaagarummaa hin qabu garaagarummaa qarshii 100 hamma qarshii 200 garaagarummaa qabaachuu dandeenya jechuudha kanaaf qarshii kanaaf jettanii sibiila cimina hin qabnetti yoo fayyadamtan sinjala cabuu yookaan ammoo dhodhommoquu fi ciccituus danda'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaa qaba akkuma jalqabarratti isin kaase sibiila qaqqajeelaan kan dalagamuu fi boca mammaramaa kan qabu kanaan kan dalagamu innis garaagarummaa qarshii 800 qaba. Isas laaltanii dalasiifachuu dandeettan jechuudha. Egaa sibiilota kanneen hamma kana yoo jenne inni isaan hanga ammaa simbiraan gahaa ture kuni kan balbala manaati jechaadha. Dabalataanis shiboo girfiis gatiin isaa meeqa akka ta'e namoonni hedduun gaafata turtanii maraan isaa meeqa akka ta'ee fi meetiraan immoo meeqaan akka gurguramaa jirus simbiraan gaha. Inni itti aanu dizaayinoota kana fakkaatan kan qaban kunniin kan dallahaati jechaadha. Akka amma suuraa irratti argaa jirtan kun inni tokko naannoo motorri dhaabbatu kanatti kan jiru kun almuuniyeemii irraa kan dalagame fi inni kun ammoo sibiila laameeraa irraa kan dalagame jechuudha. Kanaaf gatii isaa maal fakkaata garaagarummaan jidduu isaanii jiru maalidha kan jedhus walumaan laalla. Inni almuuniyeemii qabu meetirri 4 qarshii 85 jechuudha. 85 ta'e isheen xiqqoon alarraan ittiin galamu kan jirtu jechaadha. Fakkeenyaaf akka amma argaa jirtan kunitti kan balballi guddaan kun meetira 3 xiqqaan laddaatti jiru sun ammoo meetira tokko kan ta'u yeroo hunda kan banamu namni ittiin gara manaa galuuf gara manarraa gara alaatti bahuudhaaf yeroo hedduu kan babbanamtuudha jechaadha. Inni kun ammoo isuma kanarratti kan dalagamuu danda'amudha jechaadha. Kanaaf garaagarummaa hedduu qaba. Kanaaf inni kun almuuniyeemiidhaan qarshii 85 dalagama jechaadha. Meetira 4 yoo ta'e balballi isuma irratti banamee laameraadhaan dalagame almuuniyeemii osoo hin taane laameraadhaan dalagame meetirri 4 balbaltis isuma irratti balbala guddaa akka argaa jirtan kan irratti kan banamuuf kan cufamu yoo ta'e qarshii 52 dalasiisuu ni dandeettan jechuudha. Kana yoo hin taane almuuniyeemiimaan dalagame akka jalqabarratti simbiraan gahee kanatti kan banamtu kophaa isaatti jiraate kun ammoo kophaatti jiraate guddaanis qarshii 65 dalasiisuu ni dandeettan jechuudha. Inni kun meetira 4 yoo ta'edha jechuudha. Meetira 3 yoo ta'e inni gadaanaa jedhame gatiin isaa salphaa jedhame qarshii 45 dalagama dizaayinoota kanneen fakkaataniin jechaadha. Qarshii 45 dalagama. Dizaayina kanaa fi kana olii yoo barbaadan dizaayinii garaagarummaa hedduu qaba. Midhaagina isaa irratti qarshii 45 inni gadaanaa meetira 3 kan ta'e jechuudha. Meetira 3 kun isa irratti yookaan ammoo balbalma guddicha irratti kan banamtu xiqqoonis jirti jechaadha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya waa'een sibiilota kanneen yookaan ammoo balbala kan manaa fi kan dallaa kan guyyaa irraa qabadhiisin dhufe kan hanga ammaa hordofaa jirtan itti aansuudhaan akkuma jalqabarratti isin kaasuuf yaaletti shiboo girfii namoonni hedduun na gaafata turtanii gatiin isaa baay'ee tokko dabaluudhaan wal qabate jechaadha. Maraan tokko qarshii 1,000 fi 400 gurguramaa jira jechaadha. Maraan tokko meetira 100 dheerata jechaadha. Kanaaf meetirri tokko qarshii 1,000 maraan tokko qarshii 1,400 jechaadha. Meetirri tokko qarshii 100 gurguramaa jira jechaadha. Meetira tokko bitachuu barbaadan meetiraadhaan kan barbaachisu yoo ta'e mana keessanitti itti fayyadamuudhaaf meetiraan kan bituu barbaadan yoo ta'e qarshii 100 gurguramaa jira. Maraan isaa guutuun ammoo qarshii 1,000 fi 400 gurguramaa jira jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufe. Kana hanga ammaa hordofaa turtanii viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuti irraa nageenya keenya bakkuma jirtan isin haa qaqqabu jecha. Ittaan suudhaan gaafii yookaan ammoo odeeffannoo maal akka dhaga'uu barbaadaniif beeku akka barbaadan yoo jiraate karaa lakkoofsa bilbila keenya isinii kennameen gaafachuu fi yaadaa fi haala adeemsaas ta'ee gaafii qabdaniif koomentii jalatti isin gaafachuu ni dandeettu isin jedhaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa nageenya keenya bakkuma jirtan isin haa qaqqabu.